مراتو ما كنت جرت يا بدا مراتو اسخر يطي أكم تاتي يا اسخروتي أكم اتهالة خنان مي مريم دبستا أكم تاتي سيا يهودا جتشون خيا يا برسيسا قتي هتيرا أرقاوا خناتين قتين هتيرا خنا يا برسيسا مسكين صدم ياكيسو دين دي أنا مني يا المسمعون اسخروتي ناهمي جالا ليسي ملسو رامال الكتاب ديسي هامل لستو لا اسين يرو ديرتو داف وجي جرتن غرو أني يرو تيكو بودا اسي وجنين ترو لا يا برسيسا أنا وني متاخي أنا لكم سيكتي شتو خناتي أرقا شتو خناتي رابيخوني دندي أما يوتي كاتي قتين إساء يوتي كاتي قتين شتو خناتي دينار دبسدي باسا دينار دبسدي لا البرسيسا قتين خون قتي قدالا دينار دبسدي نبيت لا يا برسيسا ما ليني خون مسكين ميغا نياكيسو أكدن ديو يا دافنا أينيو أكد بسو جرتو بيتي يهوذا أني لا الوان متاخي خيسا يادو جرتونين بيخ تيكاشو ما أوبسي واهن دسيدي سيتين ديما يا اسخروتي نيجي لابدو يا اسخروتي وانت كان سينجتشو بربادا وان جرين يخي خيس سيفيرو هاي ناهمي هما ركون قبو اني جتش بريدا دقيونين بربادا خيسافو اماس نما كخيتي جتش بريدا عرب مياوا قبرا دقيفتشونين بربادا يا اسخريوطي مي ناهمي اتمافنو إذا أمتي دوغا ناهمي ندقه لال أني هيو بكم سكبو الراهيمتي خنافو وانين أني قولو نرى لالون قبضو قمتا زيلوتييني راني بهي تنجرا دوران قمتا ساني تنتوري جتشي خيسي قلي أني هم بيخو لال تكا قلبي راسن جالدين بيخو دبي لا لكنا لبو تيتي دوغا هم تنجرتو يا اسخريوتي اتهمي تنجرا وانين قولو جرو سرتين بيخا لكي بيتو خنافين دلقا تيتي راسر راسو داتو جرا خنافين سيقور سو بربادي اكا حواريا دوغا تاتي برنوت ساجر ديمتي كرامة هدو اركتو سنبود برنوت سا امت برسيستو خران اما ديمو جرتو هنگرو فايدان قبو ما جاتو في جاتشون غياما جزي مقالا دايتو زيليتيين برن دكيني في الرأيجي carraan yeroo tokko dhufti ilma namaatiif akka ilmi namaa carraa suni fayyadamee nama guutuu ta'uuf carraa si dhufe kanatti hin taphatin خضرة رخيشة خوتا بترلا 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 خضرة رخيشة خوتا بترلا
kuduraalee rakishaa kottaa bitadhaa kuduraa rakishaa kottaa bitadhaa jaad ummata dila kana duratti himu oduu haaraa maaltu jira yaa hawaariyaa ciisaa kijibaa akkaan dhagahetti roomaanonni balabaas ni qaban jedhanii dhugaa dhaabanne kun sullaan sababa gowwummaa isaatiin qabameetiin irraa dhiisi namtichi ciisaa jedhaniin sun mootii yahudaa ta'uu barbaadaa miidhugaadha akkam taatee sa'aatis jecha kana dhugoomsitee yaa gawwicha silaa nabii dhugaa ta'e akkaan ani itti amanne ni beeka ani keesha isaa keessaa maallaqa hataatiin olaanaa amani laal silaa namichi kun nama waa addaan beeku ta'e silaa waan suuraan sana habilisarra gulu jira sun irraa beekatu laal dubbiin akkasii yaa jaad xiyyaa akkam taate gamanaa gamas osoo hin juutiin ani miskiinummaa booda'ani miskiinummaa wayyaadha sodaa dhaba magaalaa keessaa deemuu hin danda'u baay'ee gaariidha kuno arra naa galee ayiniin xiqqoon takka akka jiru mataa guddaa kana keessa dawaan siihee sabaana dhagaye rakkoo teetiif laalaati dhukkubni kan kee rakkoon ta'e ati takkaa gamtaa zuuliitiyyiin ka dhugaa taateen beeytu akkasuma ammas hawaariyaa ciisaa ka dhugaa taateen beeytu kanaafi ati isa garuur waa lama dhabe ta'uuf jirta garoo ani wanni raajina ta'u jiru mee akkamii yaaduu dadhabdee ati karaa nagee itti baatu rakkoo guddoo tana keessa magaalaa tana keessatti naabni ciisaa warra ciisaa jala deemu lakkaa'u jira yaada afanaa qalbifadhu magaalaa tana keessa nageeni dhabamuuf deema sittiin himaana dhagaye laal turuu baatu qabamuu kan kee hin oolu laal beeki maaliif akkanatti babbaareeyda huguuta akka gamas utaalta ammas waan takkan gootu laal akkaan ta'e siin jiru amma ta'uu qabda sumbooda maallaqa kan kee hammaarrattee Yerusaalem irraa baqeessita sumbooda karaa biyya keetii nagayaan firraa galta sumbooda biyya keetiitti dalagaa ajaa'ibaa firraa eegalta sumbooda jiruu bareedduu tasgabboytuu jiraata malli kiyya kun taheemi siif tahee akkametta dhugaa dubbachuudhaaf yaa jaadu waan kana jirtaa waan galle yaa abaara maadila kana haasaawee akkamii jechi kiyya siin galle irraan sii deebi'aa laal carraa bareedaan si harkaa qabaan jira akkametta sagalee qaqqabe laal haala hundanaa sii mijjeessa laal ammas ati wanni beekuu qabdu galii harkannu irratti waliigalteen keenya eeggamuu qaba siif hin taane garuu yaa jaad ana lubbuu kiyya irratti homaa rakkoon takka hin gayyuumi dhibbatti rakkoon takka sirra hin gayyu anaatu sitii isaahu ani karaa gabaabaa maallaqa guddaatti harkattuun sii filadhe akkasiimi sajaad maaluma jaaromte jechuudha haa ta'e akka afaan keetiin haa godhu siif godhaumaa yaadiin haa amma maal jetta waliif galle waan hunda icciitiin godhuun faayidaan qabu akkas taanaan guyyaa adii qabaa fida beek yaa sayyid qiyaafaa ani ajaja majliisa manguddoo roomaaniiniin dalaga wanni ashkara roomaan yaachisu ciisaa qabu osoo hin taane sababa ciisaan qabamuu isaatiin jeequmsa ummanni magaalaa keessa kaasuu hin yaachisu seerri keenyas waan akkanaan hayyamu beek haalaal ani ciisaa qabee hidhuudhaan jeequmsi ka'ee akkaan anis qabamee hidhamuun barbaadu kanaafuu narraa haa hafu seerri roomaan akka waan akkanaa goonus nuuf hin hayyamu yaa ashkarticha ati ciisaa harkuma keenya keessa naqi dhiiga nama dila tokkoo dhangalaasee jira Beetal Maqdis keessatti ani wani naaf hin galin akka ati tarkaanfii fudhattuuf dirqama dhiigni ashkara roomaan tokko dhangala'uu qaba tarkaanfii fudhachuudhaaf gahaa sittiin fakkaatu ummata keenya ka dhibbaan lakkaa'amu ka dhiigni isaanii dhangala'e sababa gurbaa kanaatiin ilaalcha keetitti mee ummata biyya kanaatii fi ummata biyya roomaan jidduu garaagarummaatu jira isini gabaa wanni akkanaa ka jiru kun mootichi keenyas ummata keeniin jaaladhanuun jira karaa rakkoo nu cinqitee talamadaa gizee deebinu seerri yahudaa takko akkan diigamne akkasuma akka ummanni keenya nagayaan bobba'ee galuuf waan guddaan godhu jira akkasii miyaa Sayyid Pilaatos isini gabaa kunno dhagayaa eenyu akka dubbachuu jiru waa'ee nageenya biyya kanaa akkasuma waa'ee nageenya ummata yahudaa mee siin gaafadhaati naaf ibsuu ni dandeessaa ragaadhaan deeggaramtee mee naa himi dura eenyuutu seera yahudaa diigee biyya laaqe mee siin gaafadhaati naa himi mee eenyu kan jaartii obboleessa isaa humnaan irraa fudhee karaa gamoo isaa ol galfate halkan aruuza isaa badhaasa ajaa'ibaa kanne sababa dhiichisa intala isiiti halkanuma sun keessa ajaja baase akka baquun gurbaa yahudaa ka Yaxyaa jedhamu muramu sababa gurbaa sun ajjeesuutiin jeequmsi guddaan ka'e araddaalee yahudaa keessatti nama labbaa keetii haasa'uu jirtasa dhugaa dubbachuuf hayyama nama gaafachuun qabu na fakkaata mee na dhagayaa amalli badaan
bakkuma fedhettu takkuma roomaanittis ta'u yookaan armattillee hiikaan barbaadu beekuudhaaf ibsuun hin barbaachisu waan harkanii beekanii. Firii yookaan madda amala baduu ta'uun waan ifiin ana je'e sababa dhangala'uu dhiiga uummata biyya abaaramaa kanaatiif. Akkasuma ammas waan ifiin ana je'e madda amala baduu ta'uun sababa dhumiinsa ashkara kiyyaatiif. Sababa keessaniin ashkarri kiyya dhume jeequmsa waa'ee Yaxyaa wajji wal qabate sun dhaamsuuf. Balballi ibiddaa sun akka biyya keessan facaane garuu nuti godhuu dandeenye jirra. Kabajamtoota! Samaal qara'u jirtan mee dhiifama guddaa wajjin uggota akka nutiif nu dhiisaa. Nuti culamaa'ee kitaaba Muusaatiif dhimma kana harka keessan irraa fudhadhaa. Dhimma Ciisaa kana mee nutiif nu dhiisaa. Beekaa dhimmi ijoo keenya guddaan amma waa'ee Ciisaa ilma Maryamaati. Rakkoo guddoon Ciisaa kana. Akkuma beekamutti mootichi guddaan biyya kanaa ati. Atiin kunis biyya kanatti itti gaafatamaa ashkara Roomaanii. Waan kana ta'eef culamaa'ee Yahudaatiitu muree murteessuu qaba waa'ee gurbaa kanaa. Dhimma Ciisaati irratti nuti khabiirootii Yahudaatiin murteessuu qaba. Kanaafuu dhiifama wajjin kuna nuti murtii dabarsine Ciisaa kana qabaatii fidaa nu harka kaayaa. Sa akkam taate yaa Qiyaafaa kabajamaa. Mee maal fiddannaa himaa yoon ani dhaqee qabuu hin barbaanne gurbaa sun. Yoo ati didde hogguus ani waraqaa barreesseetiin erga karaa manguddoo Roomaanii fi karaa kaabinee Impaayera Roomaan. Akka ati itti gaafatamummaa fudhattuuf sababa gurbaa kanaatiif rakkoo biyya kana keessatti uumamu hundaatiif dhugaan si himaa waan takka fiduu hin dandeessu. Yaa Roobiin bareedaa kiyya. Waan ta'ee jiru ashkarticha kanarra baqeessi. Waan ta'ee jiruun si himaa na dhageeyyaa ashkarticha kabajamaa. Edaamii helgadda oduu ajaa'iba takkaan nu geessiif himaa dhagee. Oduun sunis laal oduu khabiirootiin teenya as ergiteedha Roomarraa. Oduun nu geesse oduu nama gaddisiistu ta'uun waan ifiin ana jee. Laal yaa ashkarticha oduun sun oduu waa'ee gurbaa bu'uura Impaayera Roomaa katee hojii wal qabata. Jechuun kan kee Sijaanos baanta beeyte. Ajaja Qeesaar Viiteeroos irraa kannameen saahiba kan keessuniin murteeffame aangoo guddoo sunirraa akka buufamu akkasuma qabeenya isaa hunda booji'ame sun booda akka ajjeefamutti murteeffame. Mormi isaa murame guyyaa lama dura mataarraa darban. Mataa lafa kaayanii itti meeratan bakka uummanni Roomaa walii qabametti irra dhiichisanii qaama isaa garbatii barkeessa darban. Wanni kun waan ta'uu hin qabne. Laal waan ta'uu hin qabne. Shakkii takka dhabattee jira yaa Pilaatos. Atiituu qaceellootti nurra beekaa siyaasaa Roomaan keessa wanni hin taane akkan jirre. Afeertuun dhuftee si himuu teessi. Akka taxsiyaa saahiba keetii Roomaan dheeytu eeggadhu. Ajjeefamuu jaallee keetiitti haalaaniin gaddee jira. Obsa si haa kannu. Karaan si baasu hin jiru beeke wilii karaa keenya malee. Maal eegu jirtan yaa kabajamtoota arrarraa eegallee Ciisaa barbaadu qabna. Aboo baafadhaa. Akkasitti kunoo guyyaa sunirraa eegalee mana hunda sakatta'uu eegalan Ciisaa ilma Maryamaa sun barbaada. Araddaalee Yerusaalem hunda keessa waa'ee Ciisaa hojii wal qabatee akka akki kun ta'uuf taa'u arra dura dubbatee ture Nabi Daawud kitaaba isaa keessatti. Nabi Daawud akkana jechuudhaan gaafas dubbate. Ganaa takka ta'uuf ta'an ashkarootiinii fi mootootiin biyya tanaa nabiyyicha qulqulluu dhumaa banii Israa'el qabu irratti kan inni gabrummaa keessaa isaan baasuuf dhufe. Aboo baafadhaa dubbiin jabaattee baafadhaa. Hin sodaatin iseeni. Kunoo laalaanii fideetiin jira. Isinii wal barsiisaan yaa kabajamtoota. Maqaan isaa Yahuud al-Askharuuxiidha. Saclab ja'amuunis ni beekama. Isin tajaajiluudhaaf dhufe. Yaa jaad kiyya tasgabbaa'uun dadhabee maali? Walleenuu balaatu na bu'uu deemaan saha. Tasgabbaawi.
rakkoon tantee naa galtee jirti. maallaqa kana wayirra jaalata. diinaara 30 yoo sii kennine maal si fakkaata? diinaara 30 kan footoon qeesaar warra roomaan irra kaasiidha. diinaara 30. Allah ani du'ee biyyi haa ta'u. dilli sun anaaf moo ani maal la seetan? akkuma ati taate si seene haa nama bitamaa. beekhi laal yaa gurbaa. laal amma wanni beekuu qabdu nuti guurra kan keessi qabnee roomaaniif si kannuu ni dandeenya. yoo akki sun tahe ati yeroo sun diinaara 30 kana dhabdee khasaarte jechuudha. waliigallee jirra haya filannoo biraan qabu akkasiimi. waan sin jennu godhuu ala filannoo biraan qabdu. yaaddaawin amma gurbaan sun bakka jiru nu himi. anaatu bakka inni jiru isin geessa yeroon geesse. meenuu fi mi'aaya yoo maallaqa fudhattee achumaan baafattee dhokotte yoo haya. eeysa abbaa isaati baafata. mee giseen sunaati gisee yaaddu eeysa abbaa isaa dhaqa. yeroo sun bakka dhaqu haqabu si fakkaata. nadhagee ilaal yaa qiyaafaa kabajamaa hawaariyyichi fuula kee dura dhaabbachuu jiru kun maallaqaaf jecha waan hedduu dalaguu beekaa beeki. namichi kun garuu abadan hin beeku. mala itti baafatan. laalaa namni akkanaa kun haala salphaa taheen maallaqa harka galfannaan baafachuudha mala. akkasii miti yaa yahuda laskaruuti. laal deenya kana dubbiin akkana tatta'u jirti. amma hojii tee bakkaan geessu maaliini kenu bira ta'a beekta. haya ammaan tana deemi karaa barsiisaa kan keetii. fuudhaa deema. maaltu ta'u jira? bakka hunda sirritti sakataa. Ciisaa osoo hin qabne gamana hin dhufina. Sakataa. yaa warra Yerusaalem. beekaa ani isiniin dinniinu jira. badii guddoo kana daleedanii akka mana murtii keenya duran dhaabbanne. nuti ummata nagayaa biyya kanaa shororkeessuudhaaf miti kadhufne. nuti roomaanonni wanni barbaadu jirru ummata bakka jiran beeku. ciisaa fi hawaariyaa isaa hamana keessa dho'isu barbaadu jirra. nuti ciisa naasiriyyiidha barbaadu jirra. beekaa namni osoo beekuu dho'ise. ciisaa ilma maryamaa. gurbaa kana namni dho'ise. namni sun ni ajjeefama. deemaatii barbaada. murna lamatti addaan baha. deemaatii bakka hunda sakataa. mana hunda sirritti sakataa. mana tokko biran dabrinaa beeka. yaa dullacha kanana haram deemu jirta. siniin dubbachuu jira bar. dhaabbadhu yaa namana. nama mana dho'isiteeti ciida keessaa kana kabajuudhaaf hoolaa bittee deemuu jirtaami. hin sodaatin. laal beekii nuti hoolaa kan kee kana sirraa fudhachuu hin deemnu. nuti akka gamtaa ziiluutiyyinii miti. wanni kun maal akka ta'e ni beeytanii. kun laal misbaara itti nama fannisanii. maal jechuu barbaadde? laal nuti bareechinee tolchineeti sun booda isaaniif gurgurra. akka misbaara kanaan itti nu fannisaniif nu hunda.
yaa bareedduuti. Deemi amma daleedduu bira dhaqe akka hiraata nuu qopheessitu himeef. Eegasii booda kutaa kiyya wajji dheeyneeti. Akkasitti waa'ee Ciisaatirraa waan agartee dhageessee naa odeessita hayaa. Haya. Ay maali arra bakkaan dhaqe dhagaafachuun barbaanne? Eeysa dheeyte yaa Yuuliyaa. Bakka itti nama fanneessan suniin dhaqe. Bakka itti nama fannisanii. Waan hin achitti arge hoo nan gaafattu? Mee maal agarte? Qeyroo sadii hin arge. Warra fannoo masqalaatirra fannifamee jiru. Hagama duubaatiin jiran. Reefka 5 ka eega du'ee ture. Ifi haawwan tokko kan achi daddaabbatu. Akkaan dhageetti warri sun warra baatii 4 guutuu reefka jaarsa isaanii barbaade achi deddeebi'u jiru. Ni awwaallannaanoo kannaa ja'aniiti akkan awwaallannellee dhoorkaman. Leentoos naaf himee jira akka ati ajaja kana dabarsitees. Ajaja kana ati baase akkasiimi? Anaa ajaje. Akka yaada keetitti uummataas akkana godhaa jeequmsitti akkanatti hin ka'u jetteeti yaadda akkasiimi? Laal waan takkaa hin yaadin. Mee akkamittiin hin yaadne? Yoo amma rakkoon takka uumamte namni Qeesaar sirraa dhorku hin jiru ni beekta. Kun oduun nama rifachiiftu Roomaan keessatti haasa'amu jira. Ajajaa kan keessi Jaanos Qeesar morma irraa darbe ja'anii dhageessee. Har'a dura ka waliigallee jirru na fakkaata anaa fi ati yaa Yuuliyaa. Akka ati anaa fi hojii kiyya ka siyaasaa jidduun seenne. Duba yoomin seen waanumaan dhageen sii himeen. Beeki laal wanni karaa biyya Yahudaa dhufteef impaayera Roomaan kabachiisuufi malee akka uummata biyya kanaa lafarraa fixxuufi miti. Kasaaraan uummata Roomaanirra fiddee siif gaya. Ani siin hayyamne beeki yaa Yuuliyaa. Maali ati sayaa Pilaatos? Yeroo dhugaa siif himan maaliif hin feene? Sirriitti beekta laal uummanni biyya kana akka isaan meeshaa ifarraa dhorkaniin hin qabne humnaa fi hoggaa ashkara keetiitirra. Laal wanni ilmoo hudhaluu dhabneef sababa dalagaa keessanii kanaan sababa garaa jabeenya keetii kanaan. Illee waan kana tahee fi intala Roofoos tana if jala deddeemtaan. Maal rakkoo qabu? Yoon hin dhalleellee isiin akka intala tiyyaati. Sila intala tiyya taate haalaan natti tola. Intala akkana harkachuuf hin taa'u. Naaf gala ati ani waan narraa eeggamu akkaan hin goone na yaadu jirta. Hin beekusi. يوليا Yaa Yuuliyaa naaf gala ati haalaanii boqonnaa dhabdee jirta. Dhugaadha haalaan jeeqamtee boqonnaa dhabdee jirta. Waan kana ta'eef yeroo waa xiqqoof karaa Roomaaniin si erga. Atiifis carraa bareedaa akka ta'uuf akka boqottuuf. Anis abdii guddaan qaba hamma ati achi jirtu akka biyyi kun nagayee ta'u. Irraa na fageessuu barbaadde hayyee? Ammarraa eegalee sirraa fagaadhe yaa ashkarticha. Saqoo maaf hin dhageenye? Yeroo namni dhugaa sitti himumaan fudhannasa walitti bu'iinsi Imraaniyyoota rakkoo keessaati. Laala ati sin galchu. Beekitti gaafatamummaan kan kee waa'uma Roomaan qofa. Ani siin kadhadha yaa Pilaatos akka dhaabdu yeruma tokko qofa ajjechaa sukkanneessaa fi dhiiga dhangalaasuu kana. يوليا Mee naa himi laata maaluma dhageesse waa'ee na biyyechisuun ha'arraa akkanatti na gorsitu. Naa himi mee maalirraa agarte? Humaan agarre. Mucjizaa malee waan biraan agarre. Waan mucjizaa hin tahin humaan agarre. Iftiinni isiidha kan gamoo kiyya dukkanaawaa iftiinse. Laal ani eega yeroon dabre boodaan dhugaa hubadhe. Gocha keenyaan akka dogoggora guddaa keessa seennee turre. Akka fadallee ta'u isa ajjeesuu jechuun balaa oomishachuudha. Kana irraanfachuun qabdu. Ani kanan irraanfadhu. Boqonnaa godhuu qabda yaa Yuuliyaa. Boru ganamaan deemuu qabda. Maal jette? Boru mataa namu. Nagaya buli halkan gaarii.
qissaa yookaan seenaan Ciisaa ilma Maryamaa kaas deemu seenaa lamarratti hundaa'ee ta'a. Seenaan amma as deemu jiru kun seenaa Injiila afran amantaan kiristaanaa itti amanan kan bu'uura godhatedha. Eega seenaa kana boodaati itti aansinee isiniif dhiheessina seenaa sirrii ta'e kan aayaata Qura'aanaatii fi hadiisa sahiha nabiyyiitii irratti hundaa'e akkasumas Injiil Barnaabaas irratti hundaa'e. Wanni akkana goonee isinii qopheessineef garaagarummaa amantaa lamaan jidduu jirtu akka adda baafattaniif. Akkasuma ammas akka namni hundi beekuu fi Nabi Ciisaan ilmi Maryamaa alayhi salaam takkaa akka je'een beeyne jireenya isaa keessatti ani rabbiitii kootaa na gabbara. Seenaan ilmi Maryamaa ka amma laaluudhaaf deemnu kitaabuma kiristaanonni Injiili ja'anii yaaman sun ka bu'uura godhatedha. Halkan ayyaana Faasikaa Ciisaan hawaariyaa isaa wajji taa'ee hiraata yeroo dhumaatiif hojii nyaachuuf. Rabbiin ni beeksise Ciisaa ilma Maryamaa qulqulluu akka hiraatni amma nyaachuuf deemu kun akka nyaanni amma isni nyaachuuf deemu sun hawaariyaa isaa wajji nyaata isaa ka ittiin boodaa ka duniyaa ta'e. Barnaabaas maal taate? Maal akkana yaadda? Waa'ee barsiisaa. Haalli barsiisaa haala akka gaafa duraniitii miti har'a. Barsiisaan maal godhuu barbaadeeti laata? Jaalala Ciisaan hawaariyaa isaatiif qaburraa kan ka'e dhihana nyaataatirraa ol dhaabbatee qorii yookaan sahnaa bishaan guutuu fuudhee dhufe. Qorii bishaanii sun keessatti miila hawaariyyoota isaa dhiquu eegale. Hintahu ati barsiisaa keenya maaliif fi ati akkana goota? Icciitii waaniin amma godhu jiru kana amma hin beeytan. Garuu halkan kana booda hiikaan isaa isiniif gala. Dhugaan ani miila keessa dhiqeetiin jira. Kan hundi keessanuu qulqulluu hin tahin. Beekaa bishaan baharaatillee hin qulqulleessu nama aanatti hin amanin. Meeni beeytanii yaa obboleeyyan kiyya. Meenaa himaanii beeytanii maaliif akkana godhe? Fakkeenya bareedaa isiniif ta'uufi. Na dhagaya. Wahiin isinii himuu barbaada. Ilmi abbaa isaatirra hin guddatuutii beeka. Ergamaanis rabbiirran caaluutii beeka.
yoo jecha kiyya kana qalbifattanii laaltan beekaa yaa obboleeyyan kiyya qaalii qiyaamaan geesse jechuudha beekaa yeroon if qaqqabanii karaa rabbii booyan ammaa beekaa Andraaros sagalee kee bareedaa suniin meenuu qara'e kitaaba zabuur daawudirraa waan rabbi sii laaffise إلهي أيها الواحد الأحد القدوس توكل عليك أباؤنا وخلصتهم توكلوا عليك ولم يندموا إلهي لا تبتعد عني لأن المصائب قريبة مني ولا أحد يعينني سواك يا إلهي لقد أحاطت بي الوحوش المفترسة تفتح فكوكها الالتهام قبل الأسود الجائعة وأحاط بي السيئون ثقبوا كفي ورجلي وقسموا لباسي فيما بينهم وأجروا القرعة للفوز بي كعبد لهم يا إلهي الغوث يا إلهي مقا إمباير الروماني اندفعوا لبنا رومانوتا dhufe roomanoota duba maal haa goonu amma دفعوا لبنا يا أمتنا inda geessu yaa bada daafana armataa hojjirtan hayyee nam tokko bakka isaatirraan sosohin dafaa if khanna iddoo isaatirraa nam tokkon sosohiniin jee maaliif dadhaabbattan aboo kunoo kana dafaa qabaa qamaalee gujjirtan meenaa hima qulalaan gurbaan kana hawaariyaan isaatis warra kana akka waan godhee baafatu barbaaddanii miti dafaa qabaan hundeemaa qa ergaan tantee geessee jirti mee gurbaan amma eessa jira kuno finnee jirra mana kana gama duubaatiin jira waardiyyaa teenyaatu isa tiisu jira أدريان maal jette deemii gurbaa sun gama na fidi waardiyyaa haykal nabi Suleymaanis hara alaa gabbaasi waan haareenii yoo uumame nuti himaa fi achi haa dhaabbatanii nu eegani haya gooftaa kiyya yaa khabiirticha kabajamaa ati sama bahuu ni dandeessa yaa gooftaa kiyya ani waa xiqqasho armayuun ture gaariidha laal namichi kun haasawa mi'aa waan isin daguu mala qiwwaan isaa hunda arraba irra galee jira kanaafuu laalan isin wajjiniin turuu qaba dandeettii gurbaan kun qabu ati ragaa bahuuf dhagayuun haalaan na ajaa'ibsiisee jira silaa tahee gurbaan kun warra roomaa rabbii keenya godhannaa beeki gurbaa kana shakkii takka maletti akka fedhee'uu haa ta'u ati deem bahi isa wajjiniin haasa'uu barbaada مين هي مالف جمانة سفيدن هذا الرأيها قافيتي يفدي بسا ما نخنني مالي نرى صداتي نبي رسي في دنيجرا من قدو في خبيروتين يهودا خبيتنا فكاتا أكان سيأجيسو فكان نبي رسي في دن أكان أجيشا سمرتي سوف سي في دن أكا يادا سانيتي مرتي أكانا دبرسونا نبي رتي والا الله فادا جاني سي في دن قرو نايمي ميا عيسى الناصري مينا هيمي
ما دنديتي خيسوني فيدمتي أمة جلا خنا دوران دخلني أتوان أكسي يقولون ستين جباتو أكا قياسون بيت المقدس خيسب قوتي قوتشا أجائباتين أمة ديلا سندران أبمتي أكس جاني ناهما أنا قوتشا خان كيسوني رتي أمني والكبه مرني توكو كديران مرني توكو سحري دا جاني را والكبان أكما فدهو تو قوتشي سون قوتشا أجائباتي تكالال ساحرة تاتوس يوخان نبي تاتوس أكا أمني سجل دي موجودتي أني لا لوني نانجلين يجرات غراغرو موال لمن خاناتي أكا ناقلو اللين برباد رو أني ونينين بيخو خناقلي جرو بديناتي هجت تيدو أسي مرتيسي سنجرو أكا خبيروتين خيسان جانبتي وان خانتي افنا دقي لال أني أكمان أغرتو خانا أشكرا ورا روماني أني دبرسيسي خنون دندي وأكسي فوداني ديماني مخرسي فني سنف ساها ساوني إرانفت يا عيسى أكنا فكاتو تنا نمكرو جفتان ساها غاريدا أني إنو مناساران تو بيخي أكسيتي كجلو بيخلال أني إفا باسيتين سي ملال وانين جچو بربادي أني سي أجيسي سي بلا أو مشچون بربادو يا عيسى ما فكته بيتي سماليف نجلان دبني سأكسي أجيسيني سيفني سن بربادو جرتا دبدو يا نمنا قفتاقية ناهي مخلا خين يسوني نينا كدبتو ولا أكس قدون فايدان كم قفتاقية مينا هيموني دنديسا أكميتي أكا خران خين يسون فايدا هين قبل أركا ساترانا قليجرا دبچو لبوتي مرتيفتي أكا جيرو إيلا لما انتنا دبچون بربادو يا صاحب تجخية آني ناقلو لبي سببني أسين سيساخن ناقلو لبي أسو مالي بانتا أسو مسيحين بانا garuu bar yaa gooftaa kiyya firrisiyoonni fi khabiirootiin yoo dhufan gurbaan kun akka dubbatu garuu ni danda'ani hin dandayan dubbachuu irra du'a caalchifatee jira ani khabaja ashkara kiyyaatittiin khadha ani amala namicha kanaa qaceellottiin sirra beeka mee achi milladhu milluu isaatirraa maal akka eegu jiru beeytee jirta laal namichi kun dhuma isaa eeggachuu jira laal duniyaa kanarraa osoo hin dubbanne gammachuudhaan deemuu barbaada laal yaa adriyaan namichi kun seenaa bareedduu ta'uuf qophaa'ee jira leentos maal jettee gooftaa kiyya fuudhanii haa deemanii akki jettuun dhaddachi roomaan guddaan gurbaa kanarratti badii takkaahuu hin arkine badii isarratti du'a murteessisu waan kana ta'eef nuti hin fannisnu waan namichi kun badii hin qabneef marhabbaa gooftaa kiyya Farahan Muhammad Kursum present